Mootummaan naannoo Oromiyaa oomishaa fi oomishtummaa dabaluun indaastiriiwwan garaagaraa waliin walitti hidhamiinsa uumuun lammiileef carraa hojii bal'aa uumuun hojjetaa jira. Mariin hojjetaa fi hojjechiistota nageenya indaastirii mirkaneessuuf oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf murteessaadha. Indaastirii fi kaampaaniiwwan mirga hojjetaa fi hojjechiisaa eegsisuun bu'a qabeessa ta'aniif sirni beekamtii fi badhaasa argatanii fi hojii hojjetaniif gammaduu himu. Bishaan dhugaatii, hospitaala akkasumas mana barnootaa kutaa 1-12tti barattoonni itti barachuu danda'an ijaarsisuun barsiisota qacaruun bu'aa gaarii galmeessinee jirra. Dabalataan hospitaala keenya keessatti hawaasni fi hojjetaan tajaajila fayyaa ni argata. Barattoonni hunduu yaala bilisa argatu. Dirqama hawaasummaa keenya bahachuudhaan dorgommii taasifneen tokkoffaa ba'uun badhaafamaa waancaa taanee jirra. Akka biyyaatitti akka Oromiyaatitti dinagdee guddaadhaan warraaqii guddaadhaan mootummaa cinaa dhaabbatee waan irraa eeggamu ga'ee hunda ba'uudhaaf bayeetis jira, ba'uudhaafis fuulduraafis qophii guddaa qaba. Waan Oromiyaa badhaasa nu laateef borullee jabaannee kanaa ol goonee akka shallamamu abdii guddaatti qabna. Indaastiriiwwan kunniin caalmaatti galma waloo biyyattiin qabatte ceessuuf akka hojjetanis dhaamu. Gara fuula duraattis dhaabbilee qonnaa kanneen biroo waliin ta'uun baatutti lafa fudhannee hawaasa tajaajiluudhaaf mana qorichaa guddaa ijaaruuf sochii irratti argamna. Akkasumas tulluu irratti lafa fudhannee namoota dadhaboo ta'aniif mana ijaaruudhaaf qophii taasisaa jirra. Kanaafuu pirojektoota haaraa ijaaruudhaan kan kanaan duraa immoo itti fufsiisuudhaaf akka lammii tokkootti akka dhaabbatichaa akka Oromiyaa fi akka Itoophiyaatti dirqama keenya baachuudhaaf cimnee ni hojjenna. Akka egeree boruuf hojii keenya bareedaa, industirii guddaa, dagaagina qabu, oomisha guddaa oomishuudhaaf biyyaa dabarree alatti ekspoortii godhuuf qajeelcha nu agarsiisa. Kallattii ittiin deemu nu barsiisa. Marii fi marabbaan rakkoowwan furuu keessatti gahee olaanaa kan qabu yoo ta'u, labsii hojjetaa fi hojjechiisaa lakkoofsa 1156 muraa 2011 qajeelfamoonni adda addaa sana hordofuun bahan sirnaan hojiirra yoo oolan nageenyi indaastirii cimuun bu'aa qabatamaa dinagdee biyyaa akka ceesu biiroo hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaatti Daarektereetii qunnamtii fi nageenya indaastirii Boyyalee Maqaasaa dubbatu. Labsiin hojjetaa fi hojjechiisaa hojiirra oolee hariiroon hojjetaa fi hojjechiisaa inni cima, nageenyi indaastirii inni eegama. Oomishaa fi oomishtummaan illee inni dhufaa jechuudha. Kanaaf kanarratti yoo hojjenne waan gaarii ta'a. Hojjechiistonni keenyas hojjettoonni keenyas gama kanarratti kana hubatanii hojii isaaniitti akka cimanii. Hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa cimsuun oomishaa fi oomishtummaa keenya qulqullinaan ariitii fi baay'ina isaa dabaluu qabna kan jedhan hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaati. Industiriileen keenya akkamitti hojjechaa jiran qabaan isaan hojjetaa godhan kan akkami qulqullinni isaanii maal fakkaata? Hariiroon hojjetaa hojjechiisaa jidduu jirtu hariiroo ilmaa fi abbaa jidduu jiru, hariiroo obboleessaa fi obboleessi jidduu jiru, hariiroon akkasii akka jiraatu akka mootummaatti barbaannaa jechuudha. Labsiidhaanis kanumaatu jira. Sanii alatti immoo akka biraatti rakkoon adda addaa yoo jiraate waltajjii kanaatiitu furmaatatti kannaa jechuudha. Sektoraaleen mootummaa fi dhuunfaa hundi hojjetaa fi hojjechiisaan tumsa waloon jijjiirama fiduuf hojjechuu akka qaban itti gaafataman waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud dubbatu. Abbaan qabeenyaa maallaqa fidaa liqaadhaanis haa ta'u kan ofiitis haa ta'u qabeenya fidaa maallaqa fidaa beekumsa fidaa teeknooloojii fidaa. Hojjetaan humna qabatee dhufaa, beekumsa qabatee dhufaa, muuxannoo qabatee dhufaa, teeknooloojii immoo hin fooyyessaa, hin maddisiisa. Akkanatti beekna. Kanatu wal utubeetiin diinagdee guddisa. Kuni lamman wal ta'anii walii galanii faayidaan dhuunfaa achuma keessa akkuma jirutti ta'e milkaa'ina walootiif yoo socho'an biyyiin fayyadamti. Mootummaan immoo tokkoon namaa caala jijjiirama biyyaa irratti hojjeta.